هوني سلامات السنة دي بس ماني سين رب برم سبرك في ديمهم إسلام يجوا ما يجوا كذا الله أكبر ما يدمو إسلام تشمو إيه إسلام بيتوني أني وجاد الرق أبي كران نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيجا هردوفين ده إسلام جدا no gabaa ummatti Islaam jechuun maal jechuudha? Islaam jechuun إسلام يتشون إسلام كا دكتور مايدا إسلام afaan يتشون Oromootti إسلام kan isaa maal jechuudha? Koomentii barreessin Oromoo ko Oromoo iraf warri koomentii biloogisiin godhaan maal jechuudha? Faaxee binti Imo مسلمة كا مسلم أنا مسلم يعني مسلم نيجي بافان أوروبا بافان أمارا Islaam jechuun ana Muslim jechuudha. Shuftu دقي فد إسلام مسلم Korea kana kanatu akka Muslimaatti salaam alayhi laqabinaan jedha. صافي نعم Ati wannoodha Imo keessatti maali maqaan isaa ka maqaa waamusanii darasoota Amiira. ما الأميرة أنا أمير كمالتي إيمو كمالتي دمو إيمو صوتن تاني هوني كارا هذا فبانكين يتنورسيسان كارا نبي محمد رضوان كارا رت رني رت قدن ندا Nagaa Abrahaam isaan irratti hamu. Haadha abbaan kee maal jedheeti guddisan? استغفر الله الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Firii salaatee sunnaa duubaaf duraa yoo salaatu baate sigale yoo salaate ajriidha yoo salaatu baadhellee dilii miti jechuudha. Sunnaaf waajiba addaan baafadha. Namni tokko dhufee salaama yoo na gaafate karaa deeman tokko dhufee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yoo naan jedhe wa alaykum assalaam yoo jedheen homaa rakkoon bakka wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu yoo jedheen tokkoma garuu wa alaykum assalaam allaqe dirqamaan funyaan na qabdee taa'ee warra dhageessisuu feeti shuti sheetichatti sammuu dhadhamu nama eenyu maqaan isii tan amma darasatti tan Amiira Imo tan doktoriin keessa immoo immoo warri deeggartoota kiyya Abu Muraad Habiibi mooye deeggartoonni kiyya qofti koomentii dhugaa warra intaloo Imo keessatti wannoo maqaa waamaa oolsa Amiira ba doktori keessan Amiira mooye argitanii ani shari'aa jechuun faallaa beeka faallaa akkana faallaa beeka haga beeku san waan faallaa beeka akkaataa itti nama rakkisan qofa beeka walla cinqii keessatti guddadhe waan ta'eef waa'ee amantii kana faallaa beeka karaa namni ni yannee nama danqa taragaaggaa ilmiin xixiqqoon garaa nama dhaabattu ol dhuftee asli irratti utaalaa hojjette akka itti nama jalaa miliqan beeka akka itti nama rakkisan beeka shuftuu kanuma laaltanii minaamin bakka mucaan kun hin qaraane hin rakkifna jettee yoo ati Imo keessatti ol utaaltee dhuftee na yaabbatte ani nama biyyatti jechuu biyyatti kalee dhar'an ta'inii osoo akkasin itti fufe yoo nama suduu jaasii hin baasu wallaahi nama taraawwiya salaachisaa ture sheeka guddarratti qaraana rabbi rahmata haa godhuu fi imaama kennaa ka amma warra amma jiran warra akka sheexahaa garuu abbaa kiyya kana argate shee hajjii shee eenyuun tokko maqaan isaa shee aadami sheekota kana sadiin dura imaama nu qaraasisaa ture eenyu maqaan isaanii sheeka san maqaa hin dagadhe amrii ta'an amma rabbi rahmata haa godhuu fi nama guddaadha isaan nama jaarsati taraawwiya taraa salaachina nuti akkaataa itti daawwaa goran kana nu barsiisan barkama nuti alii qullaa'uun qaraanu kana akkaataa itti uummata dura dhaabbatanii daawwaa goran kana miraabara dhaabannee daawwaa walitti goonamti zufrii booda asrii booda wallahi abbootii salaatuu dhufan kana Ameerikaa Kanaadaa deemeen beeku garuu kakkanaa kana osoo argite illee hin darbitu warra borcii qabu wala darbiti natti ani hin beeku garuu natti bareeddi bakka dubartii ijoolleen biyya faranjiiti hundi isiin natti bareeddi jaartiin umrii 65 illee malatti bareeddi waan hin beeku yeroo wayii rakkadhee jana jaartii takka hiyyummaan tun waan nama goone qabdu waggaa 7 dura nama guddaa hin kaddamaa yoo akkoo sana ammoo osoo tiktokii kana dhufte wallaahi nama guddaa haraam wallaahi
nama guddaa wal jala jenne bakka kiraa mana na dabarti waggaa torba geenne gaafa akka carraa ta'e Ameerikaa dhufe na yaadachiisa please osoo kaappichiinoo mataa kallee taatee dhaafeera wallahi riyoona kiyya jaartii gaafa kan laayivii irratti himta sana jira hin beeka isteeta isin jirtu kaappichiinoo mallee taate wallahi kiraa mana baay'ina irraa qabatu xiqqaate baatii jamoo torba irraa kafalaa turte 15 na ergiti anaa nyaatu wal taanee wal jaalannee bakka sagaleetii kanatti bareeda guddaa tokko gidee makiinaa seenu viidiyoo naa dhaqudha akka deema nama icciti nama viidiyoo wajjinaa ta'ee rabbi dubbate nan godhini wallahi rakkadheetu hojjaa ta'u tokko bultaa itatee as keessaa nabaaf ta'e akka deema akka sangaa faasigaaf gurguran ayyaanaa kanatti kan deema gidee sanuu makiinaa keessa settu naa wayi yeroo makiinaa keessa settu asii ol argaa miire wallahi eeguma wal taane gurree welcome habibi waa hunda fixanneetiin hin jenne akira eeguma na fidullee kaate dubbiin eeguma abu mu'aadhin bira ga'u kaate akka nikaanu hidhu jechuu abu mu'aadhin bira ga'u kaate akira namitti xiqqooshu ciiftet kaappichiinoo kana dhuydet buna gurraacha kana noormaalii Itoophiyaa irraa dhufu kana gubbaan dabalattee itti yaadde maal yaadde beeytanii barbaay'een itti kasarte baatii jamoo torba ol kiraa bara kamalte maal shayxaanni afoo isii fide beeytanii shayxaanni afoo isii maal fide gurbaan kun daa'ima jette amma anasi yeroo kiyya gube mallaqa kiyya gube Afrikaa deemee yoo fidadhe ani guddootana manguddoodha tabiraan irratti ilaallata yookiin immoo Itoophiyaa deemeetiin tabiraan irratti fuudha ana wajji qabrittiin galu maaliif mallaqa kiyyaa fi yeroo kiyyatti taphadha waan jedhu shayxaana fide barafaan shayxaana fide mumkin an ganuu dandaya ganuu dhabuu dandaya Allahu aalam mumkin an ganuu mala ganuu dhabuu mala waan kana kayri fa hodhune sharri fi yoo isillee kayri ta'e anaaf sharriidha silaa wala diyaasbooraa ta'e jechuun waggaa torba dho jechuun waggaa torba dho noonee kadhuun arrasa kun ilmoo isii ta'uu dhawastu ta'a jalaan arrasitu ilmoo keetii na dhibta diqaalaa dhaltee jalaan arrasaa yeroo kun noonee jetti maqaan qabdu diqaalaa maqaan qabdu duru sareedhaan jedha inna naa dawwalte doolaara 500 agarraa yaadadha naa dawwalte keebeekii koo doolaara 500 naa ergite akka isiin diyaasboora wanni jaaladhu baay'ee diyaasbooraan dabree habbaa takka malee 199 araadaa nacho tokko qofa faaraan dhibba keessa tokko qofa faaraa ka argitu diyaasboora jechuudha doolaara 500 naa ergite kaatee naa dawwalte natti dawwalte asli naan jette maallaqa kiyya ka waggaa guutuu si masruufaa ture naa deebisii yookiin yoonii maanyaa maasii madhaan jette yaa obboleettiitii maaluma sitti balleesse een qaam miskiin riqqina raacita maaluma sitti balleesse beebii kanallee beeku gaafas beebiin kun hin jiru tiktookiin hin dhufne tiktookii bara erga feesbuukiin dhufee ingiliffa kana xiqqoo baranne malee duraan ingiliffi hin jiru feesbuukar hin jiru kan namni akka laayitoo hin argu beebii I'm so sorry I'm really sorry kun hin jiru Facebook irratti Facebook ab YouTube irra olla akkatti namni gasti seenetiin oh my god oh my gosh I'm really sorry oh my god namni kana hin beeknu gaafas ingiliffi iyyalam Oromoo Finfinnee bara dargii dhayte jedhe maaluma balleesse rubuyaa hin barbaadu jettu waan balleessitu beekna jedhe yaa Abibtan waa takka hin balleessine maallaqa kiyya naa deebiftamoo sii madhanaan jetteen aboo maallaqa duraanuu na gargaarte ani hin qabu gaafa rabbiin biyya sana keessaa na baase sii deebisaa hisaabadhu jedheen naa deebitana wallahi sii deebisa sin barbaadu na jette naa deebisa sii deebisa maaluma sitti balleesse maan hin barbaanne jedheen ati daa'ima xiqqaa kana naan jette jaalala amma yerootiif jedhee gisee dhufe ati tabiraan yerootti fiddaan waliin hin teettu annama guddaadha ati daa'ima xiqqaadha na daddarbita naan jette namni guddaan kun suutatti qaqqabaa fedha suutatti dhungachuu fedha suutatti hammachuu fedha ati daa'ima xiqqaa kana na daddarbita naan jette ijoolleen nama daddarbiti kanuma
hin fedhuu jedhe umriin tiyyaabtee wajjin deemtu si jaaladha ati nama gaadha miskiina laakiin akka obboleettii teessira guddootti malee anaafati jaarfal jaarti boyfriend girlfriend waliin taalu naan jette ani wata wanno gagama miti ani yoo nadhoon na cifte chumaan dhiisa hayyee tole jedhe maallaqa amman qabu gaaf rabbi Ameerikaa nageessa waan kanaa nageessa sii kafala promise jedhe chumaan risiitii na ergite dhugaati nama gaa'e naan jette maallaqa sirraan barbaadu every day yeroo rakkatte miskoora manatti goone naan jette risiitiin ergite ani yeroo risiitii erge waan isii hojjiraate guutuu dagadhee fiigittiin gara hawaalaa dhaqee bada yaada jijjiirtan na jala deeffatti jedhee kuroonni jaalallee achi qaba jedhee way bulee fudhe fiigittiin doolarii bishanii kiyyaan fudhe addaan galle haganaaf agasi yeroo wayii amma turree karraan kudha shanii baatu na ergitu rakkadhee naa barreessi naan jette itti barreesse 200 na ergite karraan 500 na ergitu ammallee turree itti barreesse 100 na ergite kana booda itti barreesse 500 irraa 200 buufte 200 irraa 100 takkatti buufte biloo kana gurra deemi namittiin gandaa jedhee qat addaan cinne kun waggaa 7 jechuudha. Waggaa 7 isin mungkin TikTok yoo qabaate miidiyaa qabaate ona hudduu bantee kaapishina dhugaa jalaa kolfiti. Aniin duuteef hin jirti isin beeku jechuudha. Hin daga forget immediately yeroo isin doolaara 200 deebiftu forget godhe jechuudha Ingiliffaan amma ihe kabbaan nigigirru diyaaspoora hundi isaaniin beeka forget godhe jechuudha miimoorii kiyya keessaa onne keessa duraanuu seenne onne keessa duraanuu wanti isin seenten doolaaran seente Ameerikaa nageessiti jechuun seente as keessa arrabaa fi asas toora kanarra forget godhe jechuudha rassaw allaqe Somaal jechuun barbaade anumatti bare bakka shabar biyya faranjii kun dullachillee anumatti bare waan biyya faranjii dhaga'ee haa ta'u jarumatu bareedaa haa ta'u nuti bareedan bakka nutti milim maadara qaalchina tunimmoo maashaallah dumbiin qashtii duraanu number 1 osoo Miss Oromiyaa dorgomte dumbiin immoo atti jedhee yaada jaartii namaa teerumte garuu dhuunfaa yaadheeras ineerumte abbaa manaati hojii dhuunfaa yaadheeras tokkoreef jala kanaa saree naan jedha amma taankii jedha maal jechuun asumatti galabaxama warri koomentii asumatti arrabsa asumatti dhugaa kee jedha asumatti goota koo jedha asumatti gowwaa jedha asumatti gantuu jedha ay warra koomentii kana daraaramta miira keessa galtee doktor miira keessa hin galle waa'ee bareeduma haasofne. The next